Biiroo Fayyaa Oromiyaa sosochii walitti hidhamiinsa dhaabbilee fayyaa bu'uuraa cimsuun haala danda'amu irratti ogeeyyii fayyaa sadarkaa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa wajjin marii geggeesse. Kaayyoon waltajjii kun kenni tajaajila fayyaa saffisaa fi qulqullinaa hawaasa biratti fudhatamaa akka ta'u taasisuuf yoo ta'u, saganticha irratti ogeeyyiin ministeera fi biiroo fayyaa irraa hooggantoonni fi daayirektaroonni buufataalee fayyaa magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irraa hirmaatan. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti dursaan garee hooggansaa dhaabbilee fayyaa bu'uuraa obbo Maadii Ibroosh gareen piraayimarii heelzii keer raawwii hojii galmeessuu sadarkaa biyyaatiitti buufanni fayyaa 8 akkasumas aanaaleen 4 badhaasa argachuu danda'an jechuun ibsan. Garee piraayimarii heelzii keeridhaa kana raawwii guddaa galmeessuudhaan sadarkaa biyyattis beekamtis itti arganne buufataaleen fayyaattis gara buufata fayyaa 8 naannoo bira darbanii akka biyyattillee badhaafamaniiti kan jiru jechaadha. Kanaaf milkaa'ina gaariidhaan kan xumurre jechaadha. Impact marsaa tokkoffaadha. Gara fuulduraas hojiin xiyyeeffannoo barbaadan yaalii buufata fayyaa fi sirna bulchiinsa hooggansaa cimsuu waan hojjetamuu ragaan deeggaruu hawaasni itti gaafatamummaa buufata fayyaa naannoo isaa akka fudhatu taasisuu fi muuxannoo walirraa arganne kanas naannoo keenyatti kan babal'isnuudha jechuun ibsan. Yaaliin buufataalee fayyaa qajeelfamaan kan of danda'e dhiyeessiidhaan tajaajila laaboraatooriitiin tajaajila clinical serviceetiin buufataaleen fayyaa baay'ee standardaa ditanii tajaajila kennuu akka qaban tokko kanarratti baay'ee xiyyeeffannaa kan kennu jechuudha. Tokko kana inni lammaffaa sirna bulchiinsaa fi hooggansaati. Good governance and accountability kennuun jecha sirni hooggansaa fi itti gaafatamummaadha sadarkaa hunda dhaabbilee fayyaatti baay'ee cimoo qaba jechaadha. Isa kanarratti ammoo hojii guddaa hojjechaa jirra. Ogeeyyota baay'ee leenjisaati kan jirru. Sadarkaa godinaa kaasee haga buufata fayyaatti leenjisaa jirra. Isa kana qixa sirriidhaan sadarkaa hundatti hojiirra ooluu akka danda'u taasisuudha jechaadha tokko kana. Ragaan erguun hundinuu wantoonni galmeessinu siistama baay'ee akka biyyattiitti beekamu DHIS2dhaan ECHIS-dhaan generate ta'anii sirriitti ragaan galmaa'usan standardized kan eeggate institutionalized kan ta'e haala saniin gabaafamuu akka qabu taasisuudha jechaadha. Hawaasni dhaabbanni fayyaa kiyya jedhee sadarkaadhaan gurmaa'insa adda addaatti kan qabnu jechaadha. Gurmaa'inni san ammoo sirriitti beekanii fayyaa deeggaranii hojiirra akka oolan taasisuudha. Kanaaf ammoo raayyaa jennee gamtaa misooma damee dubartootaa qabna. Achi keessaa ammoo dubartoonni baay'ee ciccimoo ta'an competency based training fi waan adda addaatiin humna dandeettii isaanii baay'ee cimsaati kan jiru. Ministeera Fayyaatti qindeessaan garee buufataalee fayyaa obbo Akiloo Geetinnaat gama dhaabbilee fayyaatiin kenna tajaajilaa sadarkaa hundarratti hojiirra oolchuu wal dubbisuu fi qindoominaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasan. የሚናበቡና ለስራው ኢምፕሊመንት ለማድረግ በጣም ትክክለኛ የሆኑ ክላስተሮችን ካሁን መፍጠር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። በኋላ ላይ ቻሌንጅ ስለሚያደርግ Kilaasteroota sirrii ta'e ammumarraa jalqabnee uumuun barbaachisaadha. Kunis boodara rakkoo fiduu waan danda'uufidha. Advokeesii yeroo ammaa jalqabne kanas sadarkaa hundatti hojiirra oolchuu dandeettii ogeeyyii cimsuu fi supparviizinii deeggarsaa hojjechuu murteessaadha. Kanaan dura garee keenya wajjin ta'uun meentarshipii tokko hojjennee turre. Innis jimmatti kan dhiyaatu yoo ta'u baay'ee kan nama ajaa'ibu. ለኛ ራሱ በጣም ትልቅ ሌሰን ያገኘንበት እንደውም አሁን የሜንተርሺፕ ቱል እያዘጋጀንበት ነው። ከዚያ ተሞክሮ ተነስተን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ሜንተርሺፕ እስካሁን ያደረግነው ሜንተርሺፕ ዝም ብሎ ነው ማለት ይቻላል። በጣም የሚገርም ማለት ነው። Hooggantoonni fi daayirektaroonni magaalotaa godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irraa hirmaatan qulqullina buufata fayyaa eeguun hawaasni akka ragaa ba'u taasisuuf ni hojjanna. Gabaasa dhiyaatee waan muuxannoo ta'u fudhachuun bakka hojii keenyattis ni babal'isna jechuun ibsan. Tajaajila fayyaa qulqulluu ta'e, si'ataa ta'e, guutuu ta'e hawaasa keenyaaf gama hundaanuu dhiyeessuudhaaf kan gargaarudha. Kanaaf kaka'umsa yooyin advokeesii kanaaf har'a guyyaa irraa as jirra. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kanarratti sagantaa kanarratti akka hirmaannuuf waan nu waameefillee guddaa galatoomu. Nus assaayimentii keenya fudhannee gara zooniitti ennaa deebinu aanaalee zoonii keenyatti akka kaka'umsa ni uumna. Aanaalee keenyattis gadi buusna. Aga gandaatti gadi buusnee kaka'umsa uumnee dhaabbilee fayyaa keenya godina keenya ispeeshaalii godina Shawaa Lixaa keessatti argaman walitti hidhamanii tajaajila fayyaa guutuu qulqullina qabu si'ataa ta'e uummata keenyaaf akka kennan ni goona jechuudha. Akka shaggaritti qabatamaadhaan akka watacha shaggar bara 2015 kan hundeeffame bara 2016 jalqabbii waa jalqabnee turre bara kana garuu
marsaa lammaffaa kana karaa guutuu ta'e lafattiin jenneeti kan inni kaasne kanarraa kaasne advocacy sadarkaa magaalaatti gaggeessineerra. Advocacy gaggeessuu qofa osoo hin ta'in immoo orienteeshinii fi leenjiin adda addaa hamma buufataalee fayyaa 30 qabna 30 keessatti iyyuu leenjiin orienteeshinii advocacy adda addaa gaggeeffameera.